gaafa gara gaa'ela keessanitti seentan haadha manaa gaarii ta'uu qabdu. Ilaalchi keessan haadha manaa gaarii akka ta'uu qabudha. Isa keessatti qabxii baay'ee kaafnee wajjin laalle jechuudha. Waaqayyo nu gargaaree torbee darbee maaliif jennaan bara kanaa ilaalchi dubartootaa baay'ee rakkisaa waan ta'eef irra deddeebi'ee dubbadhe jechuudha. Ilaalchi dubartootaa baay'ee rakkisaa ta'e keessattuu namoonni kun namoonni Itoophiyaa keessa jiran ijoollee biyya alaarraa dhufanii yommuu gaa'elaa fi fuudhanii baay'ee rakkisoodha. Amalli isaanii akka duraatii miti jijjiiramanii nutti dhufu. Aariin danda'anii gorsa fudhatanii hin abboomamanii kan jedhan namoonni yeroo baay'ee hin haasa'u jechuudha. Hin haasa'u gurri keessanis dhagaa jira waan ta'eef jechuudha. Hin haasa'u. Kanarraa kan ka'e guutummaatti haadha manaa gaarii taatanitti dhaquu qabdu. Ijoolleen araba deemanii gaafa dhufan amalli isaanii hin jijjiiramaa nuuf hin abboomamanii nama gaarii miti aariin danda'anii yommuu jedhanii odeessanitti isin immoo maal taatanii argamuudha? Haadha manaa gaarii taatanii argamuu qabdu. Dubartoonni haadha manaa gaarii taatanii. Gatiin keessa wuddiidha. Haadha manaa gaariin gatiin isaanii wuddiidha jenneerra gatiin isaanii wuddiidha. Isa keessatti maal jennee jalqabni namaa hundumaatu gaarii akka ta'e namni jalqaba waan hamaaf akka hin uumamne. Namni jalqaba waan hamaaf hin uumamne egaa waaqayyo nama waan gaariif akka uume macaafuma Qorontos keessatti yommuu isiniif dubbisee wajjin kadhannu dhagni garuu hojii halaalummaatiif namaaf hin kennamne jedha. Dhagni garuu hojii halaalummaatiif namaaf hin kennamne inni gooftadhaaf hojjechuudhaaf kenname. Gooftanis dhagna namaatiif hin yaadaa. Kana jechuun ilaalaa ka. Kanaafuu haadha manaa gaariin akka macaafa qulqulluutti sagalichi waaqayyoo iddoo baay'eetti waa'ee haadha manaa gaarii kana kaasee akka dubbatu torbee darbee cimsinee wajjin laalleerraa akka muka firii ija waynii godhatuuti jedha. Macaafa faarfannaa 128 lakkoofsa 1 hanga 4 gidduutti wayniin qorichummaaf hin oolaa, dhugaatiif hin oolaa, nyaatafis hin oolaa jechuudha. Akkasuma haati manaa gaariin abbaa manaa isheetiif yeroo hundaa eebbaa akka taate, gammachuu akka taate, amanamtuu akka taate, siimboo akka taate, ulfina qabeettii akka taate, abbaa manaa isheetiif guddina akka taate, abbaa manaa isheetiif fakkeenya dhaloota baay'ee akka taate, fakkeenya dhaloota dhufuu akka taate, akkasuma gadaamichi ishii eebbifamaa akka ta'e, ijoolleen isheerraa uumamanis eebbifamtuu akka taate, lafa deemtutti guddaa fi xinnaa biratti maqaa gaarii akka isheen qabdu, akka kabajamtu, dubbiin ishee fudhatama akka qabu, iddoo salphinaatti akka hin argamne waa'ee haadha manaa gaarii wajjiniin ilaalleerraa jechuudha. Bal'inaan kaafnee ilaalcha haadha manaa gaariiti. Inni kun jechuudha. Kallattumaan inni lammaffaan ilaalcha haadha manaa ishee qocholtuu jennee wajjin kaafneerra jechuudha. Qocholtuu kan jedhamu kun macaafa fakkeenyaa 19 lakkoofsa 13 irratti ilaalleerra. Haati manaa qocholtuun akka mana dhimmisuuti jedha. Mana dhimmisuu jechuun maal jechuu akka ta'e torbee darbee waaqayyo nu gargaaree wajjin laalleerra jechuudha. Isa keessatti isheen akka haadha manaa gaarii sanaa miti. Isheen akka mana yeroo hundumaa dhimmisuuti. Manni yeroo hundumaa dhimmisu keessi isaa bareedina hin qabu. Alli isaa garuuyyuu hin bareeda. Keechi isaan bareedu. Alli isaa hin bareeda manni dhimmisu jechuudha. Maaliif jennaan dhimmuun manicha girgiddaarraa qalamii haqaa, foolii manaa jeessaa, meeshaa mana keessa jiruun xureessaa namni sitti ol hin galu jechuudha. Kana haati manaa qocholtuunis akkasuma abbaa manaa isheetiif abbaan manaa yommuu tolu galu siqiqni jechuudha. Fuula badaati. Mana keessatti nagaan hin argamu. Jireenyi gaariin hin argamu. Haasa'ii gaariin hin argamu. Jennee kaafnee wajjin laalleerraa meeshaa mana keessaa qulqullinaan hin qabu, foolii gaarii hin qabu, bareedina manaa balleessaa. Namni itti galuuf abdii hin qabu, umrii dheeraa hin qabu manichi oosuu jigama manni dhimmisuu. Namni itti galee dafee keessaa ba'a. Maqaa gaarii hin qabu manichi jenneerra. Mana dhimmisu jedhanii namumti hin kireeffatu. Akkuma manichi dhimmisu dubartii qocholtuun yeroo hundaa ala malee mana keessa hin bareeddu jenneerra. Waa'ee kanaa jalatti kaafneerra wanni akkuma fakkeenya manaa fudhanne kana jalatti namaaf ulfina kennuurra namni akka ulfina kennuuf barbaaddi. Dubartii qocholtuun yookaan dubartiin ilaalcha gadhee qabdu namaaf ulfina kennuurra namni yeroo hundumaa ulfina akka kennuuf barbaaddi. Abbaa manaatiin waliin galtu, ollaadhaan waliin galtu dubartii qocholtuu yookaan ilaalcha gadhee qabdu akkasuma deebinee ulfina hin beektu salphina malee inneerra. Yeroo hundumaayyuu abbaa manaatiin wallolti abbaan manaa hin tumaa yookaan hin rukutaa galgalaaf ganama hin iyyitii ollumatuu fiigichaan dhaqee addumaan qaba jechuudha. Yeroo hundumaa mana isheetti nagaa hin argamu. Mana isheetti maaltu dhaga'ama?
iyya lolatu dhaga'ama jechuudha. Yeroo hundumaa yookaan na cabseetti yookaan na buruqseetti yookaan ganna gottotee ala na bulchee jetti yookaan ollaa bultee ganama araaraan galti. Haadha manaa qoccoltuu yookaan haadha manaa ilaalcha gaarii hin qabne abbaa manaa ishee wajjiniin nagaatti hin jiraattu jechuudha. Yeroo hundumaayyuu jallinaan kan guutamteedha. Yeroo hundumaa jallinaan kan guutamteedha. Abbaa manaa isheetiif amanamummaan qabdu. Gaa'illi ishee dafee diigamaa. Maatiin ishee kan abbaa garagaraa ta'a. Nama hundatti heerumaa deemte jechuudha. Akkasuma manni ishee yeroo hundaa nagaan hin jiru jenneerra akkuma kaasnee dubbanne jallinaan malee qajeelinaan hin yaaddu. Waan hundumaa jallinatti malee qajeelinatti akka hin yaadne dubartiin akkana mootummaa waaqayyoo galuun baay'ee rakkisaadha jennee wajjiniin barumsa gurguddaa torbee darbe baranneerra. Isa kana keessattuu warroonni dubartootaa jaalala waaqayyootiin ani ilaalchi koo haadha manaa gaariidha moo ilaalchi koo haadha manaa qoccoltuu kan ilaalcha gadheedha jettanii gargar baastanii ilaaluus hin barbaachisa jechuudha. Egaa waa'ee ilaalcha haadha manaa gaarii fi waa'ee ilaalcha haadha manaa qoccoltuu kana keessaa yoon haadha manaa kam ta'e fuula waaqayyoo fuulduratti kabajama mana komaa ragaan qabachuu danda'attanii warri kanaan dura ilaalcha gadhee yookaan ilaalcha haadha manaa qoccoltuu qabdanis ilaalcha keessan jijjiiruun isin barbaachisa. Abbaa manaa keessaniif ollaa keessaniif ilaalcha gaarii qabaachuun isin barbaachisa jechuudha. Egaa kanaafuyyuu dubartoonni guutummaatti ilaalcha kanarraa waan guddaa akka isin barattan abdiif amantii guutuun qaba. Isuma kana jalatti ilaalcha abbaa manaa jenneerraa. Ilaalcha abbaa manaatti kallattuma kanaan iddoo lamatti qoonnee ilaalla. Ilaalcha abbaa manaa gaarii fi ilaalcha abbaa manaa gaarii hin taane jennee raawwanneetii kallattumaan guyyaa irraa kan wajjin ilaallu jechuudha. Ilaalchota abbaa manaa iddoo lamatti qoodamu. Akkuma ilaalcha haadha manaa iddoo lamatti qoodamu. Ilaalcha haadha manaa maal jenneerra? Haadha manaa gaarii fi haadha manaa qoccoltuu jenneerra. Ilaalcha abbaa manaatis iddoo lamatti qoonnee ilaalla. Abbaa manaa gaarii fi abbaa manaa gaarii hin taane yookaan abbaa manaa ilaalcha gaarii hin qabne. Abbaa manaa ilaalcha gaarii qabuu fi abbaa manaa ilaalcha gaarii hin qabne inni salphumatti qoonnee ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Waa'ee kanaati irratti kallattumaan abbaan manaa ilaalcha gaarii qabu haadha manaa ofii akka of jaalatutti jaalata. Abbaan manaa ilaalcha gaarii qabu haadha manaa ofii akka of jaalatutti jaalata. Akka of jaalatutti jaalata. Kun dubbii sagalee waaqayyooti. Abbaa manaa gaariidhaaf kun dubbii sagalee waaqayyooti. Macaafa Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsi 33 sagalee waaqayyoo hin dubbata. Abbaan manaa akka of jaalatutti haadha manaa isaa haa jaalatu. Haati manaatis yaa abboommamtuufi jedha. Eega abbaan manaa akka of jaalatutti haadha manaa isaa jaalate isheen abboommamuun salphaadha. Yeroo baay'ee dubartoonni akkan abboommamu. Dubartoonni ilaalcha gadhee akka qabaatan kan godhu abbaa manaati. Sababbiin isaa inni guddaan ilaalcha gaarii isheedhaa qabaachuu baannan isheenis ilaalcha gaarii isaaf hin qabdu. Gaafa kana salphumatti gaa'illi isaanii diigamaa deema. Walirraa kabajaa dhabaa deemu. Wal sodaa dhabaa deemu. Kanaafuyyuu abbaa manaa gaariin haadha manaa ofii akka of jaalatutti jaalachuu qaba. Kuni dubbii sagalee waaqayyooti. Akka of jaalatutti maal haa ta'u ishee haa jaalatu jedha macaafni qulqulluun. Akka of jaalatutti ishee haa jaalatu. Akka of jaalatutti yommuu jedhu wanta ofiif godhatu yookaan ofiif raawwatu hundumaa isheedhaafis raawwachuu qaba. Ofii alatti cooma nyaatee ishee manatti goommana laachuuf hin barbaachisu. Ofii yeroo hundumaa suufa uffatee isheetti saalbaaja uffisuun hin barbaachisu. Ofii yeroo hundumaa bifa isaatti tolee ishee huqqisee deemuun hin barbaachisu. Kanarraa kan ka'e wanta ofiif godhatu yookaan raawwatu hundumaa isheedhaafis raawwachuu qaba. Yommuu ofiif uffata bitatu isheedhaafis bituu qaba. Yommuu alatti foon nyaate isheedhaafis harkatti fidee dhufuu qaba. Maaliif jennaan qaama isaati waan taateef. Qaama isaarraa uumamte. Abbaa ishee gattee, haadha ishee gattee, obboleewwan gattee, lammiif qomoo gattee isatti hidhatte waan ta'eef, isa qaama godhatte waan ta'eef, abbaaf haadha ishee jala qullaa kan hin ciifne, obboleewwan ishee wajjiniin qullaa kan hin ciifne, dhoksaa jiru haadha isheef abbaa isheetti himachuu kan hin dandeenye abbaa manaa isheetti himatti. Maaliif qaama isaa waan taateef. Kanaafuu namni qaama isaa kana gargar itti uffisu, namni qaama isaa kana
gargar laatuuf jira hin jiru. Namni miila isaa mirgaatii caammaa bitee miila isaa bitaan dhooggatu. Dhaggeeffadhaa sirrii. Namni harka isaa mirgaa kanatti kootii kaawwatee harka isaa bitaa kanatti hin kaa'u jedhu hin jiru. Namni ija isaa mirgaatti ministirii bitatee or glass eyes kan jedhamu bitatee namni ija isaa bitaatti ani hin bitu jedhu hin jiru. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Yommuu namni tokko uffata bitatu qaama isaa hundumaa bita. Yommuu namni tokko nyaata nyaatu dabbasaa mataa isaatii kaasee hanga qeessa isaatti fayyadama nyaanni inni nyaatu sun. Namni tokko yommuu gammadu dabbasaa isaatii kaasee hanga qeessa lukaatu gammada. Akkuma kana haati manaa qaama abbaa manaati. Abbaa manaa gaariin haati manaa isaa qaama isaa akka taate hin beeka. Kanarraa kan ka'e yeroo hundumaa amilee ishee kan eegu ta'uu qaba. Amilee ishee yeroo ba'us yeroo galus fuula ifaadhaan ishee ilaaluu qaba. Akkuma yeroo walitti dhufaniitti jaalala hoo'aa kan itti argisiisu ta'uu qaba. Abbaa manaa ilaalchi gaarii qaba. Fayyaa fi yeroo rakkinaas kan ittiin jijjiirramu. Yeroo fayyaa qabdus yeroo fayyaa hin qabnes kan ittiin jijjiirramu. Amanamummaa kan qabaatuuf karaa hundumaan. Macaafa Qorontos 1:7 hin dubbatu. Dhagni abbaa manaa guutuun kan haadha manaati jedha. Kan haadha manaa guutuun kan abbaa manaati. Kana jechuun ilaalcha abbaa manaa gaarii irratti, ilaalcha haadha manaa gaarii irratti kun kan ta'uu kan danda'u. Kana ta'uu baannaan qaamni isaa guutuun kan haadha manaa ta'u, kan abbaa argeetta. Jireenya halaallee yookaan jireenya gadhaa. Akkuma namni Waaqayyo ergamaan Phaawulos warra Qorontos keessatti gaafa dubbatu dhagni keenya garuu jedha halaalummaadhaaf osoo hin taane xuraa'ummaadhaaf osoo hin taane Waaqayyoof akka hojjetuuf nuuf kenname. Waaqayyoos dhagna kanaaf maal godha in yaada. Waaqayyo yoom nuuf yaada. Waaqayyo yoom nuuf nagaa kenna kan jennu yoo nuti dhagna keenya kana gaarummaatti fuula Waaqayyoo fuulduratti ittiin jiraannedha. Kana keessatti abbaa manaa ilaalchi gaarii qabu amanamummaa haadha manaa isaatiif qabaachuudha karaa hundumaa jenneerraa. Egaa kallattumaan warroota dhiiratiif ilaalcha gaarii qabaachuun isin barbaachisa. Abbaa manaa ilaalcha gaarii hin qabne. Abbaa manaa ilaalcha gaarii hin qabne. Abbaa manaa ilaalcha gaarii hin qabne. Macaafni qulqulluun maal jedha? Abbaa manaa ilaalcha gaarii hin qabne akkas jedha. Namni gaallamootaa wajjiniin walitti maxxanee ishee wajjiniin dhagna tokko akka ta'u hin beektaniire jedha. Hin beektaniire. Akkuma caafamee jiru isaan lachanuu foon tokko ni ta'u. Namni gaallamootaa wajjin walitti maxxanee dhagna tokko akka ta'u hin beektaniire jedha. Gaallamootaa jechuun maal jechuudha? Gaallamootaa ilaalcha gaarii kan hin qabne. Dhagna ofii kana warra gadheessan halaalummaaf xuraa'ummaatti dabarsanii warra kennan jechuudha. Warra ilaalcha gaarii hin qabne gaallamootaa. Warra ilaalcha gaarii hin qabne. Namni gaallamootaa wajjiniin jedha sagalicha dubbata badhanaaminii. Namni gaallamootaa wajjin walitti maxxane ishee wajjin dhagna tokko akka ta'u hin beektaniire. Namni ilaalcha gaarii hin qabne gaallamootaa wajjin walitti maxxanee jiraata. Innis gaallamootaa ta'ee jiraata. Abbaan manaa ilaalcha gaarii hin qabne. Haadha manaa isaa irraa amanamummaa hin qabu. Akkuma gaallamootaa wajjin oolu sasse. Gaallamootaa jechuun dubartii duryoomtu. Dubartii qaama ishee salphinatti kennitee jiraattu. Dubartii abbaa manaa tokko wajjin hin jiraanne. Dubartii dhiira 4-5 wajjin hin jiraachuu. Dubartii dhiira barbaadde wajjin ejjitu. Haadha manaa isaatis akkasumatti ilaala. Abbaan manaa ilaalcha gaarii hin qabne. Haadha manaa isaatis akkasumatti ilaala. Ofii isaatii ilaalcha gadhee keessa waan jiruuf yoo gale isheenis ilaalchuma gadhee keessa akka jiraattu beeka. Haati hattuun ilmoo namantuu jedha Oromoon gaafa dubbatu. Haati hattuun ilmoo namantuu. Kanarraa kan ka'e abbaan manaa ilaalcha gaarii hin qabne haadha manaa isaatiif amanamummaa hin qabu. Haadha manaa isaatiif ilaalcha gaarii hin qabu. Yeroo isheen baatus yeroo isheen galtus hin hinaafu. Hinaaffan guutama yeroo hundumaa. Akkuma ofii isaatii gaallamootadhaan walitti maxxanee jireenya gaallamootaa ilaalcha gaallamootaa jiraatu san isheenis akkasumatti jireenya gaallamootaa ilaalcha gaallamootaa waan jiraatutti fakkaata. Yoo ishiin uffattee baatu
waan isheen dur yoomtu itti fakkaata. Yoo isheen uffattee bareeddee baatu waan dhiira biraa barbaaduu baatu itti fakkaata. Maaliif ennaan ilaalchi isaa ilaalcha gaarii waan hin taaneef. Ilaalcha isaa jireenya gaallamootaatiin walitti hidhee jira waan ta'eef. Uffachuu bareedina ishee kan hin jaalannedha. Abbaan manaa ilaalcha gaarii hin qabne uffachuu ishee bareedina ishee yeroo hundumaa hin jaalatu. Hamilee ishee buusuu jaalata. Yeroo hundumaa hamilee ishee buusee ishee gaddisiisuu jaalata. Manatti ishee hambisuu jaalata. Manatti ol dhoorguu jaalata. Jireenya burjaaja'aa keessa jiraachisuu jaalata. Sammuun ishee akka boqonnaan qabaanne godha. Kuni ilaalcha abbaa manaa gaarii hin taanedha. Ilaalcha abbaa manaa gaarii hin taane. Ilaalcha abbaa manaa haadha manaa isaatiif gaarummaan qabaan. Yeroo hundumaa amalatti jijjiirrata. Amalatti jijjiirrata. Yoo ba'u nagaadhaan yoo gale yoo galu lolaan gala. Yoo ba'u nagaadhaan gammachuu yoo biraa bahe galgala uleedhaan itti gala. Galgala hin iyyisiisa hin rukuta. Ollaatu itti birmata. Kun ilaalcha abbaa manaa gaarii hin taanedha. Yeroo hundumaa hacuucuu jaalata. Isheen osoo jirtu dubartii biraa wajjin sagaagaluu barbaada. Kanarraa kan ka'e yeroo hundumaa mana isaanii keessa nagaan hin jiru. Abbaa manaa ilaalcha gaarii hin qabnedha inni kun. Abbaan manaa ilaalcha gaarii hin qabne haadha manaa isaarratti dubartii isaarratti ga'een inni hojjetu isa kanaa. Yeroo hundumaa akka qaama ofiitti isheen ilaalu. Akka halagaatti ilaala. Yeroo hundumaa icciitii garaa isaa dhoffata. Yeroo hundumaa ishee hacuucuu barbaada. Ishee gaddisiisuu barbaada. Kun ilaalcha abbaa manaa gaarii hin taanedha. Abbaa manaa ilaalcha gaarii hin qabnedha. Kanarraa kan ka'e warroonni dhiiratis ilaalcha ni qabu haadha manaa kootiif. Ilaalcha ni qabu hiriyaa kootiif. Ilaalcha akkamiiti jettanii keessa of galchitanii of ilaaluun isin barbaachisa. Yommuu obboleewwan keessan, yommuu haati manaa keessan, yommuu hiriyaan keessan gara biyya alaa deeman hojjetachuudhaaf isin Itoophiyaa keessatti dhiira biraa wajjinii kan ittiin dubartii biraa wajjinii kan ittiin ejjitan yoo ta'e, qabeenya isheessan gaallamootaa biraa wajjiniin ittiin ejjitu ijjiitti sagaagaltu yoo ta'e, abbaa manaa ilaalcha gaarii hin qabnedha. Dhiironni baay'een immoo haadha manaa isaatiif ilaalcha gaarii qabu. Yommuu gara biyya alaa erganuu iyyuu amma mana ijaareen eegaa meeshaalee gaariin itti gashaa qarshii ishee gimmaasha baankiirran kaafii kaawwaniin dhaltiin bitaa fi yoo galte akka isheen na jalaa maal hin taane hin dhiphannen godhaa jedha. Sammuu gaariitti naaf jiraachuu qabdi jedha. Galtee raawwattee akka achitti kushiinaa gandaa gola gandaa hojjettutti amma galtee na jalaa dhiphachuu hin qabduu jedha. Kun ilaalcha abbaa manaa gaariiti. Ilaalchi abbaa manaa gaarii hin taane immoo maali isheetti galte harkaa hin fixaa jedha. Kan biraa fuudheen eegaa nan maraachaa jedha. Kun ilaalcha abbaa manaa gaarii hin taanetti. Kanaaf warroonni dhiiratis eessan jira jedhaati mee of ilaalaa. Abbaan manaa ilaalcha gaarii qabu fakkeenya mootummaa waaqayyoo isa labsuudha. Abbaan manaa ilaalcha gaarii hin qabne mootummaa waaqayyootti galuun baay'ee rakkisaadha. Egaa guyyaadhaa kana akkuma beekamu ilaalcha haadha manaa fi ilaalcha abbaa manaa qoonnee wajjin ilaalleera. Guyyaadhaa kana wal siniif qixxeesseera natti fakkaata. Torbee darbee maaliif waa'uma keenya duwwaa dubbataa jettanii warroonni dubartootaa warroonni shamarranii haasa'uu dandeessu gumgumuu dandeessu. Har'a garuu iyyuu warroota dhiiraa biras dhufeera. Ilaalcha abbaa manaa gaarii fi ilaalcha abbaa manaa gaarii hin taane warra gadhaanii. Ilaalcha abbaa manaa gaarii hin taane jechuun warra gadhaan. Egaa warroonni dhiiratis sagalee kana keessatti of ilaaltanii ilaalcha gadhee qabdu taanan ilaalcha keessan jijjiirtanii haadha manaa keessaniif amanamummaa akka qabaattan, haadha manaa teessan takkittii waaqayyo isinii kenne wajjin akka jiraattan, hiriyaa waaqayyo isiniif kennee gaa'ilaaf qophooftanitti amanamummaa keessan argisiistanii boru yommuu isheen biyya alaatii galte kan biyya keessa wajjin jirtanis amanamummaadhaan gaa'ila keessan isa waaqayyotti gammadutti akka tarkaanfattan akka deemtan kun dhaamsa wangeela
dhaamsa waldaa kiristaanaa ishee hafuura qulqulluuti. Gooftaan galataa fi ulfina guutuu yaa fudhatu. Egaa Waaqayyo gooftaan maccaa gargaarsaaf ayyaana isaa isa nuu baay'iseen egaa torbee dhufaa Waaqayyo yommuu nu gargaaree Waaqayyo gaa'ela kam gidduutti dhugaa baatudha kan jedhu irraa kaanee raawwanne kallattumaan gara boqonnaa afurii keenyatti kan wajjiniin imallu ta'a. Sinaa eebbisu Waaqayyo. Gaaffii yoo jiraate dhuftanii na gaafachuu hin dandeessu. Gaaffiin jiraachuu baannaan sagalee kana keessatti of ilaaltanii warri ilaalcha gaarii hin qabne yaada garaa keessanii diddiirradhaa. Warri ilaalcha gaarii qabdan immoo kanuma caalaa itti dabala. Haati manaatis abbaan manaatis gooftaan isinaa eebbisu. Warri ilaalcha gaarii qaban kun eenyufaa macaafa qulqulluu keessatti jennee raawwanne torbee dhufaa Waaqayyo nu gargaare wajjiniin ilaallaa jechuudha. Warri ilaalcha gaarii qaban eenyufaadha isaan kan jennu hin laalla macaafa qulqulluu keessatti sagalee Waaqayyo nu barsiisa. Waaqayyo isinaa eebbisu. Sagalee kana dhaloota baay'eedhaa sheer gochuu waldaa baay'eetti raabsuu hin dagatinaa isiniin jedha. Isinaa eebbisu Waaqayyo gooftaan maccaa barri keessanaa eebbifamu.